miira kiyyatoo adhee deebisaa isiniif laatuu hin dandeenye. Kanaaf wanti nan jedhu haati xiyyaa haadha teessanii har'a harmeen xiyyaa baay'eema tokko dhukkubsattee mana laaffattee manatti ol deebitee jirti. Ani immoo yaallachuu dadhabee tan karaa keessan dhufe. Akka harmee xiyya naaf gargaartan, akka harmee xiyya naa wal'aantan, akka harmee xiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harka fuuna Abdulmaan Oromoo. Addunyaa mararratti argamtan jirra jirtu isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyya har'aan tana waa'ee harmee kootii tan dubbachuu dhufe. Guyyaa muraasa dura obboleettiin kan koonaa dawwalteeti. Aliishaa keenya akkana harmee teenya ni dhukkubaa. Harmee teenya ni dhukkubaa. Waa ergi mana yaalaa geessine akka yaalamtu akka wal'aanamtu goonaa naan jette. Meena dubbisiisin jeen sagaleesiitiin dhagahuu barbaade. Amma sitti dubbachuu hin dandeessu naan jette baay'ee laaffattee jirti. Baay'ee laaffattee jirti. Akkas naan jennaan anis rifadhee saahiba kiyya tokko jira Arbiyyee Mu'ee kan jedhamu hiriyyaa kiyya tokko. Isarra dawwalee mee Arbiyyee mana keenya dhaqiitii haala ummaan tiyya keessa jirtu laali. Suuraa kaasitii viidiyoodhaas waraabii naaf ergii jee hayyee tole naan jedhe. Dheengadda galgala akkumaan galgala onlaayinarra baheenan isin bohaarsuudhaaf jedhee viidiyoo kooflaalaa takka gallakkise. Anumaa viidiyoo san poostii godhaa jiru miseejiin Arbiyyee Mu'eedhaan irra bu'e. Yaa Rabbi kheer inshaallah miseejiin tun maal jedhee yeroo laalu viidiyoo harmee xiyyaati. Ifi suuraa harmee xiyyaa haala ummaan tiyya keessa jirtu. Yeroon viidiyoo san ilaalu imimmaaniin qabachuu dadhabe waan an jedhu wallaale lafaan natti dukkana. Haasaan na harkaa bade. Yeroo masan fuudhaatii haakima geessaa jechuufis maallaqni na harkaa qabu maallaqa gahaadhaa miti. Yoo faarmaasirraa kiniina biteef malee hospitaala guddaa geeffamee maallaqa ittiin yaalamuu danda'u miti. Anammoo akka namoota garii amma namoonni baay'een obboleeyyan 7-8-5-4 qabu. Ani obboleettii takkittii bulan qabu. Obboleessaan ittiin mari'adhee ummaa tiyya tana walii jaallaa ummaa tiyya tana yaallannaa jedhee ittiin mari'adhuu qabu. Garuu alhamdulillah obboleessa gara haadhatii fi gara abbaa dhabullee hawaasni Oromoo bal'aan martinuu obboleeyyan kiyya jedheetan qalbii tiyya sossobuudhaaf imaana godhachuudhaaf akkaan gaddeen jiraanne jedhee miidiyaa kanarratti isinii waliin kolfee taphadhee isinillee bohaarsaa akkasitti waliin jirra. Isinillee galatoomaa ulfaadhaa. Beekumsa Rabbi naa kennee fi dandeettii Rabbi naa kennee isin biratti kabajaa fi jaalala argadhee natti dhiyaattanii na waliin bohaartan. Kanaaf akkasii akkuma amma isinitti imaana godhadhee obboleeyyan isin godhadhee isin faana jiraachaa jiru kana amma harmeen tiyya dhukkubsattee yaallachuu yoon dadhabee silaahuu irraan oolan isiin kan karaa fuula Rabbii deemtu taate. Amma bakka obboleeyyanii isiniin obboleeyyan godhadhe amma harmeen tiyya yoo karaa fuula Rabbii deemte bakka harmee tiyyaa eenyuun buufadhe? Eenyu namni bakka harmee tiyyaa naaf bu'e? Haadha naaf ta'u kan jiru na dhagahame baay'ee tokko. Kanaaf dhiifama yoon sin jeeqallee miira kiyyaan to'achuu dadhabe. Kaleessaa fi edaa fi kanatti numaan argaa koomentii isin barreessitanii fi waan isin